السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كبجام توتا في جالة تمتوني هردفتوني برسيسا ورما الحمد لله نجا كوت نجاني كي خنجر الله هنك بجارة باك جرتن مرت نجاو. إجا دعوتوتن كيا برم سرّا خنا كيسة تواني نسم برسيسو. حالا موبايل كيسة سامسونج جلاس کی يوكين أندرويد يا چودا سالب مت غرا آيفون تي جيرچو اندسنا نسم برسيسا. إجا دعوتوتن كيا خنا يروس نيجو چودا كافو جوالا سونتانه كيسة جوالا كيسة نيتن سينيجو تري چودا سينيگله. keessa jawwaala keessanii jechuudha salphumatti gara iPhone-itti jijjiirtanii jechuudha appilikeeshinii hunda siitingii isaadhaa hunda waan mobaayila keessan keessa jiru dhibbaan dhibbatti jechuudha waan hunda isaadhaa bifuma iPhone-itti yookiin iPhone-itti jijjiirtanii salphumatti haala mobaayila keessan jijjiirrachuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwattootaan kiyyaa gama barumsaan hin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala kiyyaaf haarawwataa tan baga nagaan hortan jechaa YouTube chaanaala keenya subscribe godhachuun dagatanaadha. Yeroo subscribe gootan mallattoo notification san kalee itti godhuudhaan ol kajetu irratti tuqachuun dagatanaadha. Akkasuma barumsaan garraadhaa sin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenuudhaan barumsa adda addaa barachuu dandeessanii barumsa keenya yoo isinitti tole viidiyoo keenya laayik gootanii nu jajjabeessuun dagatanaadha. Gaafii garagaraadhaa qabaattan komentii irratti nu barreessadha. Egaa gamanumaan hanga barumsaa sin dabarsaa hanga xumuraa viidiyoo keessatti afaan turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa jawwaala keessan gara iPhone-itti jijjiirrachuudhaaf jechuudha appilikeeshinii tokko sin barbaachisaa appilikeeshinichi buufachuudhaaf pilaastorii keessan keessa ni galtanii. Pilaastorii keessan keessa yeroo galtan bakka seerchii kanarratti jechuudha launcher jettanii barreessitu jechuudha isin galee yeroo haala kanaan kana barreessan jechuudha baay'eetu isin dhufa jechuudha wanni mobaayila keessan gara iPhone-itti isin jijjiiru jechuudha. Kana keessa garuu wanni filachuu qabdan jechuudha isa bara 2020 takka yookiin alfeen waayit shiriin kana filattan jechuudha isin galee. Egaa achi booda ni buufatan jechuudha buufachuudhaaf install ka jedhu kilikni gootanii hanganni buunii eeggatan jechuudha isin galee. Egaa daawwattootaan kiyyaa yeroo haala kanaan buufatanii oopinii isiniif fide jechuudha. Oopin irratti kilik godhuu osoo hin taane botonii isa walakkaa kanaa kilik gootan yeroo tokko isin galee. Haala kanaan yeroo kilik itti gootan jechuudha haala kanaan filannoo lama isin ka'a. Isa lakkoofsa 14 ofirraa qabu kana filattanii jechuudha. Achi booda allow iska jedhu kana kilik itti gootanii jechuudha. Egaa achi booda haala kanaan siitingii keessa hin gashaa amma asirratti eeyyama kanatanii fi raayitii kana bantanii jechuudha. Yeroo takkaaf baak jettanii duuba deebitanii. Egaa haaluma kana asirratti argaa jirtanii jechuudha gara iPhone-itti jijjiiramee jira jechuudha mobaayila guutumaan guututti jechuudha amma isin galee. Egaa daawwattootaan kiyyaa haaluma kana amma asirratti argaa jirtanii jechuudha salphumatti mobaayila keessan Android gara iPhone-itti jijjiirrachuu dandeessanii jechuudha isin galee. Amma guutumaan guututti jijjiiramee jira jechuudha siitingiin isaa wanni hundi isaa jechuudha kun haaluma asirratti argaa jirtan jechuudha akkuma iPhone san tahee jira jechuudha keessa isaa iPhone tahee jira jechuudha isin galee. Waan hundi isaa wanni keessa isaadha jechuudha isin galee attaa shaanaan isaa bakkee shabakaa isaadha appilikeeshiniin isaa wanni siitingiileen isaa hundi jechuudha isin galee. Attaa amma mobaayila keessan matarraa yoo gad buttan jechuudha haala kana kanaan jechuudha akkuma iPhone san jechuudha isin galee. Warri mobaayila iPhone biyyattiin jechuudha isin galee. Egaa daawwattootaan kiyyaa akka isinitti tolee akka jaalattan abdiin qabaa barumsa kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaroo yoo taatan subscribe godhattanii nu hordofuun dagatinaadha. Barumsa birootiin haga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.